warra keenya kaayiroo keessatti maallaqa uummataa guutummaan guutuutti nyaataniiru qisaasessaniiru kanneen jedhan faana gaaffiif deebii tokkummaa miidiyaa neetwoorkii taasiseera. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana tura. Battee isin garee mormituu jettanuun ibsa baasaniin maakkiin katabataa jirtu maallaqa uummataa qisaasessuuf ulluqsisuu keessatti shoora leencaa taphatteetti isiniin jiru. Maallaqni uummataa guutummaan guutuutti galeera moo akkuma uummanni jedhu ulluqsistaniitu? Galatooma tokkummaa miidiyaa dhugaa hedduu galatooma gaaffii bareedaa nu gaafachuu jirtanii gaafa nuti yeroo kamuttuu gaaffii seeraa fi kabajaan nu gaafatame deebisuudhaaf qophiidha. Illee nyaadhame hin jiru maqaan akkumatti nu badaa jira. Maallaqa kanallee risiita maxxansinee jira. Kooyinsii achirratti miiliyoona meeqa akka ta'e iskiriinshoot goonee kamana keessaa miti kamana keessaa dhiisuu achirra jiru asliinis anis poorsateetiin jira. Warri geema taphatuu fi warri giiftii kan kuni kooyinsiin 100 qarshii meeqa akka ta'u ni beeka. Kooyinsiin miiliyoona 1 qarshii meeqa akka ta'u ni beeka. Walitti dammarachuu ni danda'anii ustaaza keenyas gizee lama ilaa irraa gargaaru. Kooyinii reegaa turetti gabaara yookaan moobaayila guutummaatti ilaaluu qofa osoo hin taane bakka giiftiin itti walitti qabame sana tokko tokkoon agarsiisuu qabu jedhan. Isin bakka giiftiin itti walitti qabame sana tokko tokkoon agarsiisuuf yaaddoo wanti isin ta'u jira moo uummata kana miira keessa waan isin galcheef uummataaf deebii deebisuun isin hin taane? Akka nu ofirraa agarsiisanii namni hattuu maarree jechuun irraa dhaabe si galee miti. Inni amma waa lama natti mul'ata keessatti tokkoffaa gareen biraa warra nuti baay'ee asirratti dubbatamuu qabu baalaa silxaanii miti aangoo tokkos hin qabnu. Hoogganaa uummataatis miti hordoftoota mataa kennaa qabna. Rakkataan ganda kamirraayyuu haa dhufu yoo tasanutti dhufee sagalee kiyya uummata biraan naagaa jedhu fi waa qabaanneen kenninu uummataaf namni kamuu sagalee nama biraan hin ga'a. Akkasi malee nuti Oromoos bakka buunu bakka bu'aa Oromootis miti agasan nama nu hordofu nama 10 waan qabnu yoo nuti mata yaada nama biraan kenna malee nama tokko nama attaa godhuu miti nama qiimii namarraa kabalachuu deemus miti. Isa kamuu baaraksan illee an akkuma yaa'ii irraa qaabattu akkuma namni shakkineef agarsiisi jedhee malee anuu agarsiisa inni maan agarsiisini yoo ta'e akka ufiitti bulan malee akka ollaatti hin bulan. Sigaleemi an akka makiin jiraadhu akka mubaarakin jiraadhu akka keen jiraadhu hin daraasee nominoora. Sigaleemi akka kiyya uf beeka waan ta'eef. So makiin akkana goote asli kootu akkana gori yoo naan jette karaa tolaatti yoo taate tolee jedhee sirkii kiyyaayyuu paaspoortii fi imeelisii kennee ilaallata. Yoo humnaan taate dhagaa gurraacha waan ta'eef ishiin jiroon akka namaan jiraadhu akka kiyya jiraadha. Bazii aangil bittirradhu ariifnu ishii akkasii deebisaan qabu. Fuulduraa fi karoora deemtanii waa'ee kanaa dubbachuu qabdu mana namaas ta'e mana keessan bantanii kottaa ilaalaa. Kooyina qabaa akkanaa jettanii karoora ni qabdu waa'ee fuuldura keessan deemaa jiru kanatti moo haaluma kanaan goolabdanii biraa deebitu? Nuti fuula duratti mana namaa dhaqee waa'ee amma gargaarsi kun godhameera xumurameera mallayni warra biyya jiru bira jira yoo gargaarsi uummata hunda bira ga'ee galateeffannaaf gaafa uummata barbaachisu gaafa itti uummataa sun bakka ga'ee namoota rakkatan kana bira ga'ee ibsa waliigalaaf galata waliigalaat irratti mallayni keessan haganatu hagana ustaaza bira ga'ee warri kooyinii keessatti hafee keessaa muratee ta'illee qulqulleessuuf akka uummanni sunillee qabriin dhabneef hin agarsiisuun hin mala hin agarsiifnallee isa agarsi asitti ganaa uummanni mallayni kunillee uummata bira hundi hin ga'initti ammatti waa'ee sanii dubbachuu yeroo hin qabnu rakkataa biraa waan irraa dubbannu baay'ee jira waan ta'eef ammatti yeroo hin qabnu dhumarra malee. Kan gaaffii kana kaasee gareeleen isin ba'anii dura bu'aan dubbataa turan uummataa jedhan isin immoo yeroo isin viidiyoo keessan garaagaraa kana addemaa akki dabalatee ilaalaa turretti uummata miti gareelee dhuunfaatii jechuu yaada kaasaa turtan gaaffii kana kan jalqaba kaasee uummata moo gareelee dhuunfaati? Gareelee dhuunfaati.
Kanaaf gareelee sana keessaa kanneen leencota hedduu buufnee jedhantu jiru. Maqaa keenyaan gargaarsa kana irratti leencota hedduu buufneerra. Gaafa maallaqa buufnu sanaa jedhan intarviyuu miidiyaa keenya faana taasisaniin maallaqa buufnu maqaa keenyaan leencota buufneerraa jedhan aga doolaara 1,000ttis karaa kaashaappiif zeenii ergaa turree jedhan gaaffii taasisaniin. Isin kanneen gaaffii kana kaasan uummata osoo hin taane nama dhuunfaatii jettan. Kan maallaqa kennaa turetu yaada kana kaasee jiru gareeleen kaan. Kana keessatti kanneen gaaffii kaasan keessaa kan maallaqa kennineerraa jedhanuuf deebiin hin barbaachisu. Kan maallaqa kenneef hin barbaachisu. Sun immoo of taheeti nama tokko ta'ee gaafatu qaba. Ta'ee galti irratti yoo nu waame yookiin bakka nu jirutti yoo dhufe silkii iyyuu itti kennina. Imeelii silkii paaswoordii itti kennine ofii seenee haalaalu akkasii rakkoon. Warra osoo waa tokko jibbiinsuma nuu qabuu fi asirratti maqaa garaagaraa nuu kaa'uu deebifne malee nama ilillii tokko nuu kenne. Nama ilillii tokko nuu kenne yeroo wanni nuti deebii isaan deebifneef hin jiru. Tokkummaan amma gartee seeraan waan nu gaafatteef seeraan si deebisaa jirra. Because akkasi. Kabajamoo maamila keenyaa aadde Maakkii himatamtuuf kanneen an haqaan dhugaan qabaa jettee amma miidiyaan keenya taraa isinirraan ga'utti miidiyaa keenyas mirga isaan dhiibina gaaffiif deebii dooftorarraa gaafa finne isin itti kadarbinu ta'a. Isinis yakkamtoota iyyoo jedhamtanii saaxilatamtan keessaa isaan tokkodha. Keessumaa isiniif Dooktor Asilii gidduutti wanti guddaan deemeeraa jedhu gareeleen mormituun isin akka keessanitti maaliin ilaaltu Dooktor irraa finnee isinitti deebina. Dooktor ibsa baasaniin fuulduraafis ta'ee kanneen karaa nagaa nu gaafatan gastiirrasis ta'ee gargaarsa kana irratti hirmaatan ta'uu qabuu jedhan karaa nagaa nu gaafannaan deebii barbaachisaa ta'e ni deebifna. Akkasumas barbaachisaa taanaan gareeleen gargaarsa irratti hirmaatan uummata bakka bu'anii socho'an yoo jiraatan karaa nagaan nutti adeemanii jennaan iimeelii bilbila keenyaa kenninee akka laalan ni taasifnaa jedhan. Dooktor Asilii amma gaaffii keenya gara xumuraatti ka deemnu yoo ta'u isin fuulduraafis sirna galateeffannaaf maallaqa uummataa irratti malee mana namaatti hin argamuu jettan. Gaaffilee isin irratti kaafaman guutummaan guutuutti fudhatama dhabsiiftaniitu jechuudha. Kanneen nama dhuunfaati malee uummata mitii jettan kana sirna galateeffannaaf malee gastii namaa irratti hin argamuu jettan. Gaafa sirna galateeffannaa garuu wantoota hunda agarsiisuu danda'a keessa seenee jettan. Kanaan alatti isaa asitti mana namaatti argamtanii deebii kennuuf guutummaan guutuutti karoora hin qabdanuu jechuudha. Amma biiziidha nuti waan mana namaa dhufuu hin qabnu hojirra. Waamicha edalkan gaaffiif deebiif wal faana taasisaa turaniin Hamzaa Jaabir yeroo qabatamaa keessatti isin dhiyeessaa jedhamee eegama. Ni dhiyaattu moo hin dhiyaattan? Nuti waamicha karaa nagayaan dinnu ustaaza miti namni dhuunfaa tokkoyyuu yoo nu waame yaamicha karaa nagayaan dinnu.